Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota raadii tuubii nagaa keessanii fayyaa keessanii hadhaa viidiyoo bareedaa qabadhee isinii dhufee jira. Akka jaalattan abdiin guddaa qaba. Warri chaanaala kanaa fi haarawaa taatanii subscribe godhaa. Maatii kootaa kanan dura maatii naa taatan immoo hundi keessanuu galatoomaadha. Amma kunoo meeshaa ittiin hojjedhu hunda isaa qopheeffadheera. Akkuma argitan kana hunda shunkurtii, qaariyaa, kaarotii fi hunda isaatu porokilii, qullubbii adii fi kan hunda qopheeffadheera. Amma immoo asitti lukkuu koo sirriitti dhiqadhee acheetoonii, loomii, soogiddaanii sirriitti dhiqadhee qulqulleessee bareechisee fiteera. Amma qimamoota itti godheetiin bareeda isaa akkanaa ta'uu fi akkanaa mi'aawuu fi qimamatti godhadha. Akkuma argitan kana kun qulqulleesseera, sirriitti bareeda ta'ee cuura hundaarraa baaseera. Lukkuu hojjennu baay'ee inni dhiquu qabna. Yeroo baay'ee soogiddaa fi loomiidhaanii bishaan keessa tursiisuu qabna yeroo daqiiqaa 20 fi amma qimamoota koo kana absuudaa fi barbaree cafalaqamee fi irdii fi qondoo barbaree fi kamunii fi baala absuudaatii fi kan akka barbaree jiru immoo dhiifamatu sirriitti fixeen gadi naqeeratti parkii kan jedhamu akka barbaree jiru kana manguumnee fi kun immoo soyaa sooyiidha. Kan xibsii itti xabbasa hoddan ittiin hojjetanidha. Baay'ee bareedaadha. Yoo barbaadan liinkii jala isinii kaayaa. Baay'ee qimamoota baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tolu. Yeroo lukkuu hojjetan yeroo itti godhatanii ni mi'eessa akka malee. Akkuma argitan kana kun amma sirriitti walitti miksii godheetiin amma daqiiqaa 20 akkanumatti nan kaayaa. Baay'ee bareeda godhee ashaboo itti godhadha. Sirriitti sukkuumtanii walitti seensisuu qabdanii dhugaan baay'ee bareeda isaatii ni mi'aa akka malee hin urgaallee. Amma kun daqiiqaa 20 fi akkan godheera. Amma meeshaa qopheeffadhee asirra kaadhaa akka ovenii kiyyatti ni jala sirriitti waan haga sirriitti goguu bilchaatu qaba lukkuun baay'isee. Kanaaf waan ta'eef innoo kiyya meeshaa kiyya jala balleessaa fi akkanatti jala kaa'attanii yeroo hunda akkasumalee meeshaa nama jala balleessaa. Amma kanatti tolfadheera baay'ee bareeda isaa ta'a. Amma immoo qaaraa itti godhadhaa. Qaaraawwan kunniin amma inni goggogee kun bishaan yaasee jedhe jala isaa dhufeetiin ni mi'eessa. Kanaafuu qaaraallee itti godhadhaa, shunkurtallee itti godhadhaa. Amma immoo baaroo shunkurtii kukkuteetiin alaangallee kan jedhamu san xiqqoo itti godhadheera. Amma immoo shunkurta kanatti kukkutee babal'isee itti godhadhaa. Amma shunkurta kiyyallee as keessa kaa'a. Shunkurti kunillee sirriitti bilchaatee jedhe dhukni isaa waan itti bahuu fi keessa isaa kan cinaa isaa baay'ee bareedaadha. Akka jaalattan abdiin qaba. Inni mi'aallee akka malee hojjetattanii yaaluu qabdanii baay'ee bareeda isaati. Amma kun boofinii galfadha. Amma immoo qimama isa jalaa hafeenii dinnicha, kaarotii, porokilii fi goomana ababa goomanii kan jedhamu isaan hunda itti godhadha. Isaanillee addatti boofinii galcha baatiraa keessatti naqee. Amma immoo porokilii fennoo itti naqadha. Qullubbii adiillee kukkutee bakkuma lama addaan baasee itti godhadha. Ashaboodha. Baay'ee bareeda. Kun fayyaa keenyaafis gizee baay'ee atikiltii odoo fayyadamnee baay'ee gaariidha. Amma immoo qaaraa bifa garaagaraa itti godhadha. Dhumarratti illee itti godhuu dandeettanii garuu immoo dhugaadha xaannoon isaa itti hanaa bahuu fi ani amma kosoliyaa xiqqoo itti godhadha. Amma baatiraa koo qopheeffadheera qulqulleeffadhee asitti naqadhee waliin ga'ee ovenii kaayaa. Oveniin kiyyaa digirii 365 irratti akka dafee waan lukkuullee keessa kaa'eef dafee naa bilchaatuu fi duraan dursee daqiiqaa 20 fi oofifadheera. Kuni makallashaadha. Wannan qabni qabu quruffudii qaba, irdii yonnoo qaba, waa baay'ee qaba.
amma immoo karaa ittiin hojjedhu fi shunkurtii fi kaarotii kiyyaa huufadhee kaan kukkutadhee qopheeffadheera. Akkuma argitanii amma shunkurtii koo distii kootiin naqadhee amma takkaan nan hoddaa baay'ee raayizii bareeda isaa hojjedha. Amma zayita xiqqootti godhadhee zayituma kana wajjin nan hoddaa. Amma immoo qimamii qarafaa fi kamuniin daakamnee fi hiilsi kan jedhamtu mana halaalaatii fi mana Paakistaaniitti ni argamti. Baay'ee isiidha, baay'ee kan urgeessu. Liinkii jala isinii kaaya. Amma kaarotii kiyyalleetti godhee takka akkanumatti nan hoddaa. Amma akkanumatti waliin dhaannaa baay'ee isaa. Amma raayizii koo itti galfadhaa dhiqeetiin raayizii koollee akkanumatti akka nan hoddaa walitti nan makaa takka. Amma hoddeeraa amma bishaan itti galfadhaa. Amma bishaan oo'isee itti galfadha. Yaa raayizii hojjettanii raayizii kubbaayyaa 5 hoo ta'e bishaan kubbaayyaa 10 ta'uu qaba. Kubbaayyaa raayizii kubbaayyaa tokkotti bishaan kubbaayyaa 2 ta'uu qaba. Amma tirii kooti irratti raayizii koo nan baafadha. Amma immoo karariitti godhadheera. Amma immoo shunkurtiin kan immoo hoddee jira sirritti baay'ee mi'eessaa. Yeroo raayizii hojjetanne baay'ee bareedaadha. Amma kun akkuma argitan kana raayizii koo baafadheera tirii irratti hadha maatii nyaannaa maatiidhaani. Shunkurta koo gubbarra itti godhadha. Dinnichaallee akkuma reef argitan kana bilchaateera. Kun amma gubbatti itti godhadhaara. Akiltu gidkoota reef godhee maraa irra naqa. Baay'ee bareeda isaati, baay'ee namatti tola. Amma lukuun koo akkuma argitan kana kun bareeda ta'ee bilchaatee bahee jira. Ammasumarra naqanna isallee bakkuma tokkotti asitti irra naqanne achi kaanee isaaniitti irraa fudhanna. Hadha maatii nyaachuu ennaa irbaata kenna.
Kunoo kana fakkaataa akkuma argitan kana kunoo bareeda ta'ee na bahee jira. Akka jaalatan abdiin qaba. Sheerii godhaa, laayikii godhaa, hiriyoota keessaniif sheerii godhaadha. Kana fakkaataa nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti kunoo raayizii keenya nyaannee fixnee jira. Nagaan naa tura.